دبرسنه إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى ربي سبحانه وتعالى كل شيء قد أروسات أكربين سكايتي ديمتي واني أمو قد جعل الله لكل شيء قدر ربي وان شفا بكتي قد فكيس بنبهي لبامو نساءكما بيكامت إيغسي هردوفي قرأمي هذا قويا هذا كراك أما ورغرتك أما سيراتين إسا غرتي برسكينا ريف إسا أرغمون وامن كنايف ربين قدان بكجرو التماتي في حواس أغرتي وان كان هردوف آزوره sabri bareedu rabbi sinii haa kennu jedha nullee rabbi haa sabbarsiisu maatii isaanii kunni kaas jiraniif kabiyya jiranillee rabbi sabrii haa kennuufi wanni rabbiin dabarse akka rabbiin dabarsetti deemti waan rabbiin guddaan dalage jaalachuun barbaachisaadha wanni kun gochi kun agartee wanni argame kun hedduu waan nama rifachiisu waan qalbii namaa cabsu maatii agartee ijoollee xixiqqoo ijoollee afurii daddaa'iman dhiisee obboleessi keenya kun biraa agartee dabre kanaafuu rabbi rahmata isaa haa godhu jechaa akkasuma gartee guyyaawwan agartee dhaamsii asitti aanu obboleeyyan kiyya waan jiru maraa isaan jalaan fixu gama gamanaan nama hedduu sina duubaan ta'a eegaa gan hawaasa keenyaaf obsa rabbii kadhannee maatiif obsa kadhannee akkasuma walitti aansinee egasii takkaa lama tartiiba jiru sagantaa ammaan booda jiru maal fakkaata waan jedhutti inshaallah duraa duubaan dabarsinaa jazaakumullahu khairan wa baarakallahu fiikum الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير والفتنة رب سبحانه وتعالى دون نفسي ربها أرارموف مصيبان قدونا كاناتوني مصيبة ganda tokko qofaa miti maatii qofaati miti addunyaa guutuudha duraan dursee warreen waliin barbaacha obboleessa keenya waliin dhamaatan qaama mootummaa minisota aga gartee qabalee gaditti hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa obboleessa keenya qaama isaa argannee jirra bishaan irraa argame mootummaan hojii isaa waan barbaachisu qorannaa fi qormaata barbaachisu hunda akkamitti obboleessa keenya gara bishaan san dhaqee fi maaliif akka dhaqee fi akkamitti maaltu geessee namaatu darbee moo waan jedhu hundaahu suni waan warri mootummaa qorannaa fi hojii isaanii itti fufan ta'a sanni hordofna haa ta'u garuu obboleessa keenya gaa rabbi rahmataa godhuuf gara akhiraa dabree jira akkuma Dr. Abdurrahim irraa dhageessanitti yoo rabbi fedhe gaa guyyaan booruu guyyaa awwaalchaati guyyaan Arafaa jechuun guyyaa booruu Arafaa sabti Saturday sanbata jechuudha guyyaa sanbata guddaadha xiqqaadha sanbata xiqqaadha jechuudha sa'a 4 yeroo waaree booda 4 PM tti Barnesvilletti awwaalla iddoon taaziyaa itti gaggeessuun asuma masjidii ofii keessatti saniifuu sa'a 4 boru awwaalchi Barnesvilletti ta'a namni makiinaalee waliin akka yaabbattan kabajaan illee isin afeeruu barbaanna maaliif namni walirra dabree bakka san paarkingillee waan nama rakkisuuf jecha maatii ilmaan isaa hawaasa biyya jiru abbaa isaatii fi haadha isaa obboleeyyan isaa maatii hunda rabbi isaa obboleessu obboleessa keenya walumaan dhabne keessan qofaa miti fagoosaa qofaa miti Ahmad agartee dhugumatti islaama maraa oromoo maraa masjidan maraa ture nama masjidan hundinuu itti gartee abbaa ture sabbara isin janna jabaadhaadha namni du'a rasuularraa alayhi salaatu wassalaam sabbare ta nama biraa hundallee sabbaruu danda'a namni obsuu dadhabdan du'a rasuula alayhi salaatu wassalaam yaadadha nama silaa jiraachuu mali hagaltee duutii isaanii mali garuu rabbi qofa habakatti hafu rabbiin waan murteesseef والحي القيوم يرو كنا جتخيسني سجدا وان غريغري وان نمهم بيني وان سيها أدى دربطو في جتوتا ألفاتا إلى جيا قيامات اللي وان نمي غرتي اتي شينو فاميلي جتان كدا يسندنا يرو كنا خيساتي positive جتوتا بريدا ماتي سسبتيسون سبتيسان دربابدا سندنا tangga sesuatu awasan kena Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akuma
sheekonni keenya dubbatan musiibaan galtee numa maratti galtee rabbiin ahli isaa warra isaa ilmaan isaa abboota abbeerota hunda isaa hawaasa keenya as jiru ka waliin jiran ka waliin jiruu dheertuu fi gabaabdullee waliin dhandhaman hunda rabbi obsaa fi sabrii jamiila haa kennuuf jenna. wanni jedhamu kanuma numara rabbi nu haa sabbarsiisu isaaf immoo rabbi kursuma khairii qabu rabbi isaa kennu. itti aansuudhaan akkuma ustaaz Naasir jedhan yeroon amma keessa jiru ayyaama khairii fi ayyaama barakaati. guyyaan barii guyyaa arafaati guyyaa ajriin guddaan keessatti eeggatamu. namni islaamaa kan naannawaa kana jirtan kan Minisootaa keessa jirtan hundi keessaniyyuu awwaalcha kanarratti argamtanii haqa islaamummaa ka obboleessi keessan isinirraa qabu akka bayattan dhaamsa isinii dhaamna. namni irra salaatee argitee kan geegessee awwaalee bidhee qiraaxeenii argata. ajrii gaara lamaa gurguddaa geettu rabbi isaa katabaa. guyyaan ammoo guyyaa jabaadha. sa'aallee sa'aatii asraa sa'aatii rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa qudraa isaatiin gadi dhufee ummata arafatti bahee irratti gadi yaatee araarraa nama ataku keessa waan taateef ajrii kan akka argattan baay'attanii gurmuu guddaadhaan dhiiga jettanii akka nurraan hafne isin martinuu akka baatanii as jettanii deegessitan isinii jenna. soomanallee qabdanii waa hedduu wal keessa qabamee guyyaa kana keessatti warri isaallee kanaayyuu arganii sabbaranii kanaan akka nu bira dhaabattan warra nu dhaga'u warra kaluu kana jiru kana dhaabna. kalammaffaa ammoo kan dhaamu akkuma ustaaz Naasir dalgaan tuquu yaade warra sooshaal miidiyaa irra jirtan haasawa keessan keessatti waa'ee obboleessa kennaa kana keessatti akka of tiifattan maatii isaa akka tiisitan ilmaan isaa akka tiisitan jechoota adda addaa jechoota faayidaa hin finne jechoota nama miidhuu irraa akka fagaattan dandeettan rabbi kadhachuu fi dadhabdan ammoo afaan qabattaniitiin obboleessa keessan geggeeffachuu akka dandeettan isin jenna. kuni ammoo gabaa irratti bahee akka sagalee biraa tahee haasawa biraa haasawa warrillee itti miidhamu akka hin taane asumaan dhaamsa maqaa hawaasa keenya as jiruutiin maatiitiin isin dabarsina. itti aansee obboleeyyan keenya warra hafaniif dabarsaa. wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. obboyaa hin yaadachiise jechuudhaani awwaalchi bakka masgiida kan dhufne namni yeroo awwaalchaa san qabruma dirree qabrii san irratti irra salaatama sana yaadachiise. kanaafuu qabruma barnis jiqqaxxitaa dhuftan jechuudha. taaziyaas toofiq waliin jirra. qabrii immoo masgiida akka qaxxitaa masgiida barnis kan akka hin dhayne dhaammachaa jirra. akkuma qaxxitaa qabrii dhuftan akkasumatti irra salaatama 4 o'clock irratti jechuudha. hagasuma dhaammachuu raawwatee uffata galfama. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسك إلنا كوجموعا إلى الدنيا بوبت غدا وليس كين أحمد شيخ عبد القادر إيرت ولين غدا تلتن مغافة تلتن مال مرقيتن مال تجرى جراتن ويا أدا غدا أدات مثل أجهمه guyyaa subhaanallah guyyaa sadiin booda qalamaan booda iida guddatu nutti dhufaa jira. gaddaa fi gammachuutti wal faanaan yaabbate obboleeyyan keenya numara kennaa rabbiin sabrii imaana numaraaf haa kennu jechaa bakka jirtanitti obboleeyyan kiyyaa kan aalii taatan kan hiriyaa taatan gamaa gamanatti funyoon islaamummaa waliin nu hiite rabbiin numara yoo sabbarsiisu obboleessa keenya mucaa qaalii mana rabbii keessaa hin baane salaan isaa safu awwal irra katahe of qofaa miti daa'ima isaa qabatee nama masjiida hin dhabamne musiibaan xiqqoon seexan xiqqaan nu harkaa fudhatee galaanatti nu harkaa dabarsee gaddasan keessa jirra obboleeyyan keenya. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. janna rabbi isaan haa kennu. إن شاء الله تنوجدوا فدا جزاكم الله خيرا.